Addis Miidiyaa Neetwoork odeeffannoo wayitaawaa fi amanamaa hawaasa biraan ga'uuf hidhannoowwan teeknooloojii ammayyaa yeroon gaafatu hidhachuun hawaasaaf mootummaa gidduutti riqicha ta'uun tajaajilaa jira. Miidiyichi barii jijjiiramaa irraa eegalee dhimmoota hawaasummaa, siyaasaaf dinagdee, fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessanii fi sabdaneessummaa dhugoomsan hojjetuun yeroodhaa gara yerootti dhaqqabummaa fi dorgommummaan isaa dabalaa jira. Sabdaneessummaa qabatamaan hojiitti hiikuu fi xiinsammuu hawaasaa guddinaaf qopheessuu irratti hojiiwwan jajjaboon hojjetamaniiru jedhu hojii raawwachiisaa olaanaan AMN obbo Solomoon Dibaabaa. Miidiyaan kun gara sabdaneessumaatiin afaanota torbaan hojjechaa jiru. Akkasumas immoo pilaatfoormii AMN Plus dabalatee televezyiinii lamaan, reediyoo tokko FM 96.3 akkasumas Addis Lisaan Gaazexaa fi diijitaal miidiyaarraa pilaatfoormoota jiran hundaanuu yuutuubii, feesbuukii, tiiktookii fi weebsaayitiidhaan bal'inaan amma kan hojjechaa jiru. Addatti immoo jijjiiramoota Finfinnee keessatti galmaa'an irratti akka miidiyaatti gahee irraa eegamu bahachaa turuu fi mootummaan odeeffannoo guutuu akka qabaatuuf hojjetameera jedhan. Finfinnee irratti jijjiiramoota dhufan keessatti nutis akka miidiyaatti gahee keenya ba'aa turre. Hooggansi olaanaan illee akka ragaa argatee murtoo murteessuuf waan guudatti aanarratti ta'uu ganda keessatti waan ta'u miidiyaatti mul'isuudhaan hooggansa bira akka godhuudhaan isaan illee murtoo akka fudhatan akka galteetti akka fudhataniif hojiiwwan gurguddaa hojjechaa turre ammas hojjechaa jirra. Fuuldurattis immoo kanuma caalsine kan itti fufnu ta'a. Hawaasni magaalattii aadaa hojii jabaa akka qabaatuu fi mootummaaf hawaasa gidduutti hariiroo jabaa uumuu irrattis hojiiwwan hedduun hojjetamaa jiraachuu obbo Solomoon kan eeran. Namni akkamitti hojjetee akkamitti hojii jira kan jedhu kanarratti waan bal'aa hojjechaa jirra. Keessumaa immoo uummataa fi mootummaa walitti fiduu irratti sagantaawwan garaagaraa qabna. Sagantaawwan kanneen akka waarkaa galgaayuu afaan Oromootiin isin jiru. Sagantaawwan hooggansi tokko akkamitti uummata isaa tajaajiluu qaba, uummata isaatiif tajaajila akkamii kennuu qaba, uummanni immoo akkamitti hooggansa gaafachuu danda'a kan jedhu daayireekti bilbilaan ani miidiyaalee biyya kana keessa jiran keessaa uummanni mana isaa taa'ee hoogganaa tokko istuudiyoo keessatti bilbilaan mana isaatii odoo ediitiin godhamin daayireektii gaafatee rakkoo akkanaa jira, rakkoo akkanaatu naannoo keenya jira, rakkoo kana nuuf furree jedhee gaafatee hooggansi sun immoo istuudiyoodhaa daayireektii deebisee wanti sun riikaardi ta'ee mootummaa fi uummata gidduutti illee biriijii ta'uudhaan gaafii uummanni qabuu fi deebii mootummaan deebisuu walitti fiduu irratti waan gaarii hojjechaa jirra. Miidiyichi biyyeef qabiyyeen of fooyyessuun tajaajila hawaasaaf mootummaan irraa barbaadu kennuuf hidhannoo teeknooloojii ammayyaa fi ogeessa beekumsaan goome horachuuf hojiiwwan hedduun hojjetamaa jiraachuus obbo Solomoon himaniiru. Tokko yeroodhaa gara yerootti jijjiiramuudhaaf bifa qabiyyeetiin, bifiyyeetiin, teeknooloojiidhaaniin hojjetaa isaas barsiisuudhaan yookiin immoo sadarkaa isa ol kaasuudhaan kan guddachuu danda'u. Amma nu akka miidiyaatti teeknooloojiiwwan haaraa biyya alaatii bitachaa kan jirru jira. Ammallee teeknooloojiiwwan haaraa gurguddaa qabna. Gama qabiyyeetiin illee foormaatiiwwan garaagaraa hojjechaa jirra. Pilaatfoormiiwwan hundarratti jechuudha. AMN hojii dhaabbatichaa beeksisuu fi filatamaa gochuu irratti akka xiyyeeffatuu fi kanaafis fiigicha daandii irraa dhaloota injifatu uumuu kaayyeeffate qopheessuus ibsani. Amma AMN biraandiingii hojjechaa jira. Kanaaf karoorawwan biraandiingii hojjechuudhaaf karoorfanne keessaa isa tokko kuni fiigichaan uummata bira ga'uu fi uummanni akka nu bira gochuudha. Dargaggoonni, artiistoonni kan nu biratti illee warreen diraamaa hojjetan, Addis Taalentis bubbeerra warri jiran. Kanaaf namoonni gurguddaan irratti jiru, hojjettoonni AMN hundi isaanii irratti ni hirmaatu.